nanti kada amma wagga shani kana ke torba kana ke tati oguya meka tume bare da metilman wallolle waltumtu Allahu akbar waltumta no ya jati wallo malol tiga amma wallo tayma tuma mere jati tuma chusunna aba walidani mayno majirti garuma inni wanti guddan waggaa tokko lama gaafatamu waldiddaa sana mana sitti cuftee baddee deemti waggaa shanii ol gaafatamu garuu yoo mati tumtellee fiiddee siree keessa galtilatte mana cuftee baddee beeytu amma yoo guyyaa meeqatume bareeda waggaa torbaa kana keessatti waggaa torba keessatti guyyaa torba yoo tumte inni waggaa torbaa manaan bahu inni saharaatudhaan hin bahu kun yoo reeffummaan bahe malee jiraan isaa shiireen bahu la hawla wala quwwata jaartileen hin baatu akkasumatti jiraata. Alhamdulillah rabbi sana jiraachisu waggaa kurnaffaa keessan garuu akka haraatti miizee tokkoffaan ta'a. Achi booda cidha gaarii goona. Yookiin achitti yookiin dhuftee yookiin biyya biraa dhattee waa ta'e bara. Maali tajaajila ati wal funuu waggaa kurnaffaatti? Ati dubartii cidha jaarata. Maali? Biyya jirtanutti anamma biyya jirtan dhufuu nan danda'an anamma qidaamee iftaanii biyya Kanaadaa deemaan jira iftaan guyyaa 3 booddee. Okay. Biyya iddoo barbaade dhufuu nan danda'an rakkoon qabu viizaan. Miizee siikoo na bakka ati miizee kennaan gafaa taata. Isa tokko isa jalqabaa kunoo giiftiin appuruuf gooteetti. Miizee meeqa qopheeffatu? Miizeen afur yookiin 5 ka yaa asli maanni mubeen hin jiraata miti mubeen lammata tokkoffaa kan goone mubee sitti meerra ana tokkoffaa mubeen boocii qaba waan ta'eef kaameraan nuun bahu isheen immoo mubee suura waan nuun baadeefi mubeen abbummaan sargii fudhatee sagantaa mijeessu si takka reedii lama digeetaachoo sadii miizee afur jetteemi tokko sadii shanayyee si takka digeetaachoo lama biyyarra karaa seetiin miizeen hin ta'u dhuftu miizeen karaa seetiin kan dhiirotaa qofa dubartiin hin ta'u shari'aan hin eeyyamtu ajnabiidha iseensi wajjin jirti nu karaa keetiin dhaabannee fuul suuraa kaana ati karaa sanaan qabattee suuraa kaata dhumte dubbiin. Raachuu. Akkana. Amma kamuu beekaran na yaaddeesse ka hiriyaa kenna garuu kaameraan nuun bahu ka borcii qaba. Lakki mubeen isa lammata ta'uu qaba. Miizee lammata ta'uu qaba. Mubee abbaa sargii abbaa guyyaa sanii yoo goone hoo cidha qaba. Hanga gaafa sargii. Maalisa ta'uu inni miizummaa kabajaan kennuufi qaba. Abbummaan akka jiruun taa'ee. Borcii isaa akka inni hir'isu goona waggaa 7 kana keessatti. Jamila maal jettan? Waa'ee mubeen. Rakkoon qabu mubeen waa hundaan ta'uu hin danda'a. Hin sodaatinaa waan ta'eef waan garaa keetti dubbadhu sodaatin amma yoon inni laafirra jira. An sodaan jaati maaliin sodaadhaan nan jaalladhaa malee gurbaa garuu mubeen maalillee taanaan miizee lammata ta'a. Ana tokkoffaa akkan ta'u moo naa heeyyama. Anatu tokko ta'a yoo jedhe isaaf kennama jalqaba. Guyyaan kun guyyaa yaadannooti waggaa kurnaffaa itti geenne mubeen borcii qaba mansuuramma jiddu galeessa abdiin akkasi reediin akkasi anillee akkuma argitu kan hin beektaatuyyuu ispoortanyaadha kida mubaarakii yoo daballe garaan isaa kun waxaa achi jedheetiniin guyyaan kun suuraan jalaan baddu suuraa yaadannoo afkaan hin jiru ati sodaati mubaarak. Suuraa maaltu nu jedhaa badaree mubee yoo dhabame sargiin kan keenya nuun bada malee mubeen jiraachuu qaba. Mubee malee malee. Mubee malee. Kaayyee. Yaanolee fa'aa jedhaa jiranii bakka akkanatti guuttan natti fakkaata. Okay, Nasri yaanolee ati hin qopheeffattu.
Dhiira qofa. Karaa isheetii dhufu bila biyyi. Bakka mubarakaa ta'u jettanii. Asirratti dhufanii fakkeenyaaf amma warri si waamtan kun hunduu haadha manaa qabanii yoo rakkoo miti yaani. Tuma dhufanii illee rakkoo miti. Akkas taanarraanis haadha manaa koo fudheen dhufaa. Hundi yoo haadha manaa isaa fudhatee dhufa taanaan rakkoon qabu. Hin taate dubbii. Haadha manaa qaban warri sin amma waamtan kun hunduu warruma haadha manaa qabu waan ta'eef rakkoo miti. Sanuu faamiliidha. Nasriin faamilii, Mubeen faamilii yaani ormi keessan jiru si galee yoo dhufanaati manaa isaanii rakkoo. Bakka ati sargii waggaa kurnaffaa kana godhannu malee jettee haadha wacii. Dhugaadha Mansuur waan karaa kooti haasa'e silaa ol ka'ee galateeffachuun qaba. Maaliif aan uffata adii uffadhee hirmuun qaba lafaa ka'e? Beeloo shari'aa. Beeloo shari'aa. Amma gaafa duraa nuti yeroo sana baraa keessaa dhufnee bakka namillee akkas kutaa garaagaraatti walitti dhufne waan guddaa nuuf hin goone waan ta'eef dooktor Sireessamma beeloo na uffisuu qabdaani. Akka taate dubbiin. Ijoolleen immoo ababaa sii qabu maanni abaaboo sii qabu jechuudha ijoolleen keessan. Seenaan hin jirti, Abdulwaahid hin jira, Caa Mubaarak hin jira, ijoolleen Nasrii hin jiran lama qaba bismillah maashaallah. Karree difiroon silaayyuunne harma hoosiseera ilmoo kan kooti. Deegguunni akkam silaa maashaallah. Bakka nuti bakka gibbii wayii kireeffannee akkuma faamilii ta'uu godhanne malee nama waamuun hin barbaachisu bara. Gibbii keessatti maamiti hoteela guddaa hoteela 5 staaritti qopheessina. Ani sponsor nan godhaa walakkaa rakkoon qabu. Jiruu bar gibbiin biyya kana namuu kireeffateetuma godhaa hoteelatti. Of course hoteelatti goona. Hoteela guddaatti goona. Ammarraa qophaa'e bakka ati akka borchi namni sitti baate. Ta'uu hin danda'u. Ilaa yookiin Kaayiroos ta'uu hin danda'u ta'a. Isin iddoo isin waggaa 10 waggaa 3 booda iddoo isin jirtanitti ta'a. Ameerikaas dhaqaa, Kaanaadaas dhaqaa, Itoophiyaas kottaa, achis jiraadhaa garuu waggaa 3 boodatti kana sadarkaa keessa qabadhu akka gootu giifti waggaa 3 booda anniversarii cidha kootiiti jedhiiti guyyaa isaa barreeffadhuuti mana ciisichaa jaarsaa fuulduratti laxxafadhati har'aa jalqabiti galgala dhufee gaafa laaluunnis itti yaada kana. Yaada bareeda wasaa. Anamma Wallahi jalti bar. Kaanis goota maa jireenyaa kanuma maal? Sponsora gimmaasha adiyoo taate gimmaasha mubarakaa ta'uudha. Mubarakin ta'a minnaati kana gaafa namuu beene ishaa sirriitti. Yoo wada dhabame giiftiidhaan goona yaaddayin in goona fuma keenyaa mubaasne. Walakkaa nan danda'a. Abshir. Bakka katabadhu Mansuur walakkaa dandeenyu nama rakkoo jiru walakkaa rabbi qabda. Wallahi. Mansuur yaada kana fideera waan ta'eef namni bar mata duree namaa kennu waan guddaadha. Sargi ammoo namni biyya kanattuu bar sargi ajaa'ibaa kana goggodhataara. Yaani rakkoo miti inshaallah numatu qopheessee si waamaan isin of qopheessinaan nuti hin godhanna waan bira. Sponsoran barbaadu. Asli anniversarii jireenya keetii, anniversarii haadha warraa keetii, ijoollee keetii kan itti wal fuutan waggaa 10ffaa waggaa 3 booda yeroo arraa guyyaa arraa goonaa jechuudha. Amma waggaa 7 miti wal fuutanii. Waggaa 3 booda guyyaa arraa taati. Guyyaa roobiin ta'u kamisa boru akka boruutti kamisa malee. Ini kayak of course guyyaa kana la barreeffadhu giifti. Inni mala inni irraanfatas. Nuti warra guyyaa Jumaataa. Ati guyyaa sana. Jumaataa godhannaa. Kaalkuleet godhi. Kurnan isaa yoon taasa jedhu barreeffadhuuti. Mana ciisicha keetiitti laxxafadhu. Karaa inni ciisuun isayyuu karaa ati ciistu nuti hin ta'in karaa inni ciisuun laxxafadhu. Kilaasii kophaa kan kilaasii gara hin dhagu kaane waggaa 3 sun dhugutti as gala. Akkana kunoo doktora amma akkana fuulli kan kiyaas deebi'ee jiraami akkana fuula dura si kaan ganamas galgala sin argita rakkoon hin jiru. No akka yeroo oltee nu qofa godhu gara siin godhi gara na yoo godhu. Yeroo ciiftuu fi yeroo kaan nama akka
ciisaa ilaalu gaafa ciisee jedhu ciisee gaafa ol jedhu jalqaba si ilaala. Ilaa jireenyi haadha manaaf abbaa manaa akkoo waan si dhibu asli ati jireenya kee keessatti halkan gaafa ciistu haadha warraa kee ilaalaa ciistaa ganama gaafa subiidhaaf kaatu haadha warraa kee jalqaba kan ilaaltu bari. That's why ko rabbiin orma fidee kunoo dhiiga godheesii wajjin jireechisa. Kanaaf abbaa manaaf haadha manaa kun min attachment akkamii akka inni qabu gaafa laaltu wallahi rabbiin uumama kanaa uumuunsaa jaalala kanaa haadha manaa keessa jaalala kanaa abbaa manaa keessa kaa'uun wama dinqiidha. Ganama tubii gaafa lakkaatu ilaal ijjigee gaafa banamee jedhu haadha warraa keessatti dura jirti ishee ilaalta. Galgala ciisuudhaaf gaafa deemtu ishee ilaalaa ciifta. Maka rabbiin jireenya kana nuu kennuunsaa wallahi ni'imaa guddaadha bara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bareeda. Tiyaadi bakka gifti. Lawani tiyaa nun qabnu inshallah rabbi guyyaa sana nama gahu umrii dheeratee nu haa godhu numa godhannu abshir. Ayyee. Bakka Mansuura yaada keetiif galatoo miti qophoofna waggaa sadii kana yeroo dheeraa qabna. Thank you Wasliki Yashi. Ayyee. Sitti haa tolu Mansuuri kiyya baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabanya. Rabbi umrii si haa